Attamoottan dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa hundeeffama mootummaa Itiyoophiyaa haaraa ayyaana irreechaaf walgahii tokkummaa mootummootaa Itiyoophiyaa ilaalchisuun geggeessa irratti gabaasaalee dhiyaatan irra deebi'uun isin dhageessifna kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya qophii keenya duraatti dabarru. Torban dabarsine kana keessa Itiyoophiyaan muummicha ministeeraa Abiy kan itti muudaman mootummaa haaraa hundeessuun beekamee jira. Kana irratti biyyarraa kan nu dhaqqabe gabaasaa ijoo keessaa ture Tsaayi Daamxootu gabaase. Bu'aa filannoo guutuu biyyoolessaa marsaa ja'affaa waxabajjii darbe Itoophiyaan gaggeesteen har'a mootummaan hundeeffamee jira. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataas waggoota 5 itti aananiif afyaa'ii fi itti aantoo afyaa'ii ta'uudhaan kan mana maree kana hoogganan filataniiru. Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa ta'uudhaan kan tajaajilaa turan obbo Taaggasee Caafoo ammas irra deebiidhaan afyaa'ii ta'anii akka itti fufaniif kan muudaman yoo ta'u, afyaa'ii caffee Oromiyaa ta'uudhaan kan tajaajilaa turan Aadde Loomii Badhoo immoo itti aantuu afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamaniiru. Pireezidaantiin naannoo Amaaraa duraanii obbo Ageenyoo Tashaagar afyaa'ii mana maree federeeshinii ta'uudhaan kan muudaman yoo ta'u, naannoo Affaar irraa Aadde Zaharaa Umad itti aantuu afyaa'ii mana maree federeeshinii ta'uudhaan muudamaniiru. Paartiin badhaadhinaa pireezidaantii paartichaa Dr. Abiy Ahmed Alii muummee ministeeraatiif kaadhimummaadhaan dhiyeessee mirkanaa'ee fi muummee ministeeraa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamaniiru. Hundeeffama mootummaa har'a geggeeffame irratti haasawaa kan taasisan pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee manni maree har'a bifa haaraadhaan hojii eegalee fi mootummaan hundeeffame kun bu'aa filannooti jechuudhaan ibsaniiru. ባሳለፍነው በ2013 በጀት ዓመት የነበረው አፈጻጸም በተለያዩ ጥረቶች ታጅቦ የተካሄደ ቢሆንም ከዚህ ቀደም ከተካሄዱ ምርጫዎች ሁሉ በበርካታ መለኪያዎች የተሻለ ቅቡልነት ያለው ምርጫ ማካሄድ ተችሏል። Bara baajitaa 2013 dabarsineetti raawwiin ture muddama hedduu keessa ta'ee kan raawwatame ta'us filannoowwan kanaan dura gaggeeffaman irraa waxabajjii darbe Itoophiyaan filannoo marsaa ja'affaadhaaf gaggeessite ulaagaalee hedduun filannoo darban irraa addadha. Filannoon kun biyya keenyatti filannoo bilisaa gaggeessuudhaaf dhaabbilee dandeessaniif bu'uura kaa'ee darbuun cinatti fuuldurattis filannoon bilisaaf walabaa akka gaggeeffamuuf bu'uura cimaa kaa'eera jechuun ni danda'ama jedhan pireezidaantiin Itoophiyaa. Adeemsa hundeeffama mootummaa raawwatame irratti paartiilee siyaasaa morkattootaa dubbisneerra. Obbo Xurunee Gamtaa itti gaafatamaa waajjira koongireensii federaalaa Oromooti. Mootummaan har'a hundeeffama mootummaa kanaan duraarraa addummaa hin qabu jechuun ibsu. Adeemsa isaas ta'ee xumura isaa har'aa yeroo ilaalame jedhu isa kanaan duraarraa wanti adda ta'ee mul'atu hin jiru. Paartiin adda waa'ee mataa isaa garagalchee badhaadhina jedhee of moggaasee dhaan ala kan inni aangoo qabatee irra ture amma aangoo sana mirkaneeffate dimokiraataa ta'uullee hin jalqabne. Fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessatti paartii tokko duwwaatu mataa masaatiin ofiin dorgomeetu ofuma isaatii akka mo'atetti labsameetu bahee biyya iddoo adda addaati. Fakkeenyaaf Somaalee keessattis paartileen gadhiisanii baqatanii bahanii warri keessatti hirmatan illee ogguramneerra jedhaniitu iyyata godhaa turanii. Kanaaf manni maree amma hundeeffamaa jiru kunis kan kanaan dura Mallas Zeenaawii fa'aa geggeessaa turan irraa waanuma adda ta'ee mul'ate argame hin jiru. Yaa'ii ariifachiisaa guyyoota lamaan darbaniif gaggeessuun paartii biyya bulchaa jiruu fi har'a mootummaa hundeeffate paartii badhaadhinaa waliin hojjechuudhaaf kan michoome paartiin Izeemaas yeroo sirriitti murtee boonsaadha jechuudhaan ibseera. Obbo Yeshiwaas Asaffaa dura taa'aa paartii Izeemaati. ፓርቲዎችን ብቻ አይተን አይደለም ሀገራችንን አይተን ነው የሚወሰነውና ከገዢው ፓርቲ ከብልጽግናም ጋራ ከሌሎችም የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር አገር ለማዳን አብረን እንሰራለን የሚለው ውሳኔ ፓርቲሌ ቆፋ ይላል ሚቲ ከንከነ ሙርቴስኔ ብየ ኬኛፍ ጀኔቲ ፓርቲ ብየ ቡልቹ ፓርቲ በዳና ወሊንስ ተኤ ፓርቲሌ ሲያሳ ከኔን ብሮ ወሊን ብየ ረኮ ይራ ኦልቹፍ ሙርቴን ወሊን ሆጀቹ ሙርቴ ባየ ነመ ቦንሱዳ ሙርቴን ኩን መኒ ኩን ከነቲ ገለቴፈሙ ቀቡዳ Kana dursitootni paartilee siyaasaa kanneen biroo dhimma kana akka nuuf hubatan ni barbaanna. Isin waliin hojjechuu ni barbaanna jechuun fedha.
Hundeeffama mootummaa har'aa irratti pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa hawaasa bakka isaan buufate itti dhiyeenyaan rakkoo isaa hordofuu fi furmaata kennuufiin ka'umsa jeequmsaa fi rakkoo waan biyyattiitti uumu hir'isuu fi hambisuu irratti dirqama akka qaban hubachiisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed deebi'anii muudamuu isaanii sababeeffachuudhaan dargaggootaaf carraa hojii akka uumamu waadaa seenaniiru. Dargaggoonni illee haasaa isaanii kan irratti yaada gama isaanii dhiyeessanii jiran. Lixa biyyattii Amboo, Naqamtee fi Asoosaarraa yaada dargaggootaa kana kan walitti qabee gabaase Naakoor Malkaati. Maqaan kiyya Abnas jedhamaa kanan jiraatu magaalaa Ambooti. Mootummaan keenya biyyi filatamuu isaatti baay'ee nutti dhaga'amee duraanicha dargaggoota Oromootiin dhufee ammas dhufee jiraachuu qabaa. Deebiitoo immoo dargaggoota irratti hojjechuu qabaa. Dargaggoota hojii adda addaa nu uumuu qabaa. Gadi bu'ee waan jiru rakkina keenya nu ilaaluu qabaa. Amma isaanii jiraatu jenna baay'ee gammanneerra. Maqaan koo Gammachuu Gulummaan jedhama. Dhalataa godinoota gabaa magaalaa Naqamtee. Filatamuu mootummaa ilaalchisee filatamuun isaa baay'ee nu gammachiiseera. Sababni isaa biyyi keenya biyya dimokiraasii ta'uu ishee tokko calanqee kan nutti argisiisu ta'uusaa baay'ee nama gammachiisa. Haa ta'u malee mootummaan erga filatamee booda amanaa uummataa qabateetidha. Kan inni hojjechuudhaaf qabu sababni isaa kan inni filamee uummata kanaanidha. Jeequmsi kanaan dura ka'ee namni buqqa'u inni kaanee hojjetee akka inni hin jiraanne kan godhan baay'ee ture. Kana mootummaan bakka sirreessee kan hojjetu hojjetee kan dafu dafee kan baratu baratee nagaadhaan nageenyi isaa eegamee rakkina nageenyaa sodaa nageenyaa osoo hin qabaatiin hojjetee akka bulu mootummaan kana tumsa akka inni godhu baay'ee barbaanna. Mootummaan kan tumsa inni godhu kun immoo kan isaa qofaa osoo hin taane kan uummata mattaasaallee barbaachisaadha. Lammaffaa qaala'insi jireenyaa baay'ee guddaa jira. Mootummaan kana maal gochuudhaaf qaba bakka jiru hundumatti qaala'insa jireenyaa kana isa gochuudhaaf qaba jecha sirreessuudhaaf qaba. Inni sadaffaa hojii dhabduu baay'een jiru carraan hojii uumamuu irratti rakkina guddaatu jira. Hojii dhabduu kana maal gochuu mootummaan hanga danda'ametti qofaa isaa osoo hin taanetti abbootiin qabeenyaa gurguddoo warshaa qabanii carraa hojii dargaggootaaf uumanii mootummaan dargaggootaaf uumee dargaggoonni hojii hojjetanii karaa itti biyya isaanii gabbisanii biyya isaanii guddisanii nageenya biyya isaanii eeganii akka tumsa mootummaan godhu kana dhaamuu barbaada. Galatoomii maqaan kiyya Ayyuub Yaa'iyaan jedhama. Ana magaalaa Asoosaarraati. Mootummaan aangoo qabate kun dargaggoon keenya baay'inaan akka jiranitti mootummaa kanarraa hedduu abdii godhatanii jiru. Mootummaan kun erga waggoottan dhufan waggaa 5 kana gidduutti abdii guddaatti godhatanii jiru. Amma dargaggoon akka yerootti hojiitti bobba'anii hojjechuufi egaa waan guddaa turraa eegama jechuudha mootummaa kanarraati. Dargaggoonni Asoosaa akka jiranitti baay'inaan nagaa dhiyeessisuun akka jirutti bobba'anii jiru. Halkanis guyyaas tun jedhanii nagaa ofii masaatiniitiin eegsisuun bobba'anii jiru. Baay'inaan immoo itti fufa jedhanii yaada kanaan booddeessa. Almaasirruun jedhama. Naqamtee mootummaan kun immoo hojii dhabaa irratti qaala'insa jireenyaa irratti akkasumas haala nageenyaa irratti hojjetee baay'ee dargaggoo irratti wal qabatee hojii tokko uumameefi hojjetanii baay'inatti tola. Tasgabbiin keenya haaluma qaala'insa jireenyaa mootummaan kun nurraa baay'inatti tolachaa. Maqaan koo Teelbisaa Dhugumaa jedhama. Jiraataa magaalaa Ambooti. Muummichi ministeeraa filatamuu isaa argeera karaa miidiyaaleerraan. Hedduun anis gammade. Maaliif jenna mootummaan haaraa kun mootummaan jiru kun amma dargaggootaaf hojiiwwan adda addaa akka uumu nageenya bakka adda addaatti dhaga'amu kan akka kabachiisu akkasumas immoo hojimaata adda addaa kan jalqabame jira. Isaan akka tumursiisuu fi waan akka sinaan adda addaa. Isaan sudaanis immoo dargaggootaaf irra caala dargaggootaaf karaa hojiiwwan adda addaa kan uumamuu fi waan akka sinaan eega'amu. Waabsaamuu Ahmed jedhama. Jiraataa naannoo Asoosaati. Hojii dhabummaa keenyota irratti barakina baay'eetu jira. Carraa hojii uumuu qaba. Waxaatonni amma sa'aatii kanarratti abdii kutatanii mana caatiitti galanii jiru. Kanaafuu hojiin waxaatotaaf yoo hin uumamne waxaatonni abdii kutachaa deemu. Kanaafuu carraa hojiin banamuu qaba jedhee yaada. Irreechi hora Finfinnee kan kabajame torbanuma dabarsine kana keessa kabaja ayyaana kanaa irratti namoonni hedduun sagalee balaaleffannaa mootummaa dhageessisanii jiran. Tsahaay Daamxoo ammas kana irratti gabaasa ergitee turte.
Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee Dololoo Buddeenaatti fulbaana 22 bara 2014 kabajame waggaa 150 booda erga hora Finfinneetti irreeffatamuu eegale yeroo sadaffaadhaaf akka bara kana irreeffatame qopheessitoonni sagantichaa ibsaniiru. Ayyaana Irreechaa hora Finfinnee irratti godinaalee Oromiyaa garaagaraa kutaalee hawaasa guutuu biyyattii keessaa dhufan biyyoota ollaa fi addunyaarraa kan dhufan ayyaana kanarratti qooda fudhataniiru. Kabaja ayyaana Irreechaa kanarratti dhaadannoowwan paartii biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaa fi mootummaa balaaleffatu bal'inaan dhaga'amaa tureera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee sabaa himaa mootummaatiif akka ibsanitti Irreechi hora Finfinnee biyyattiin yeroo sababa adda addaatiin muddama keessa jirtutti kabajamee jedhan. ከ3 ሚሊዮን በላይ የሚገመት ህዝብ የታደመበት uummata miliyoona 3 oltu hirmaate ayyaana kanarratti yeroon ammaa kun sababoota adda addaatiin baay'ee rakkisaa kan turanidha. Garuu qindoomina uummataatiin wal hubannaa fi miira obbolummaatiin ayyaanichi nagaan kabajameera jedhan Aadde Adaanech. Aadde Adaanech itti dabaluudhaan bulchiinsa magaalaa Finfinneetti torbaan Irreechaa jechuun sagantaalee garaagaraatiin ayyaanichi kabajamaa tureera jedhan. የአዲስ አበባ ህዝብ በተለያየ መንገድ በዓሉም Uummanni Finfinnee karaalee adda addaatiin ayyaanichi akka haala ho'aadhaan kabajamuuf ayyaanichi kan ittiin wal faana hiriiranii fi obbolummaan ittiin cimu gochuudhaaf qophii taasisaa tureera. Kanarra darbuudhaanis Irreechi maal akka ta'e sirriitti beekamuu fi hubatamuu qaba jechuudhaan waltajjii qophaa irratti kallattiidhaan hirmaachuun mari'achaa tureera. Aanolee fi kutaalee bulchiinsa magaalaa dabalatee magaalota ollaa waliinis ta'uudhaan sagantaa adda addaa qopheessuun kennaalee garaagaraa waliif kennuudhaan wal eebbisaa fi kabaja waliif qaban yeroo isaan mul'isaa turan argineerra. Kun gammachuu guddaa nu keessatti uumeeraa jedhan Aadde Adaanech. Sagalee mormii fi dhaadannoo balaaleffannaa mootummaa hirmaattonni kabaja ayyaana Irreechaa taasisan ilaalchisuudhaan Aadde Adaanech ibsa kennaniin miiltoo garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan ta'e shaneen namoonni inni erge ayyaanicha jeequuf carraaqqii taasisanii turan garuu duudhaa fi sirni Irreechaa kanan eeyyamuu jedhan. Aadde Adaanech shanee jechuudhaan kan waaman waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waamurraa hanga yoonaatti dhimma kanarratti wanti jedhame hin jiru. Irreecha bara 2014 hora Finfinnee fi hora Arsadii kabajame bakka kabaja ayyaanichaatti argame gabaasuudhaaf sagaleen Ameerikaa qopheessitootarraa heeyyaman arganne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Hojjettoonni gargaarsaa akka tokkummaa mootummootaa Itoophiyaa keessaa baafamuu ilaalchisee muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa torban darbe kana keessa ibsa kennanii turan. Maargareet Bashir Jeenevaarraa gabaastee turte jaallannee dhiyeessa. Mootummaan muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed fulbaana 30 hojjetoonni gargaarsaa kun sa'aatilee 72 keessatti biyya akka gadhiisanii ba'an eega labsee booda golli nagaa eegumsaa waa'ee Itoophiyaa irratti ennaa wal ga'uu torban tokko keessatti kun yeroo lammaffaaf ta'uusaati. Hojjetoota gargaarsaa kana baasuun haala gada deemaa jiru keessatti kallattii sirriin taane qabachuuf tarkaanfii dabalataa fudhatame jechuun tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Ayerlaand Jeeraaldiin Baayirin Neelsan kan dubbatan yoo ta'u mootummaa isaanii bakka bu'uun walga'iin kun akka gaggeeffamu gaafatan. Isaanis akka jedhanitti aangawoota gargaarsaa kan iddoo isaaniitti deebifamuun barbaachisaa ta'uu akkasumas hariiroon tokkummaa mootummootaa fi Itoophiyaa gidduu iddootti deebi'uu qabaa jedhanii jiran. Kun hariiroo akkaan barbaachisaadha jechuun oduu gabaasotaaf ibsanii wanni uumame haala yeroo ammaa keessatti jiraachuu feenu mitii jedhan. Falmiin haala hin jirre keessatti gargaarsa dhala namaa dabaluun haalatti danda'amu ilaaluuf jirra jedhaniiru. Itoophiyaan aangawoota biyya ishee keessaa akka ba'an ajajje kan dhimma keessoo biyyattii keessa seenan akkasumas himannaalee kanneen biroo dhiyeessan keessaa gargaarsaa fi meeshaa quunnamtii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaatiif kennan kan jedhu keessatti argama. Aangawoonni torbanuu Itoophiyaa keessaa ba'uu wiixata darbe kan mirkaneesse tokkummaan mootummootaa nageenya isaanii mirkaneessuuf jecha baafnee jedheera. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti aangawoonni isaa balleessaa hojjetan hin qaban akkasumas Itoophiyaan biyya ishee keessaa baasuuf deeggarsa seeraan qabdu jedheera. Akka seeraa yookaan konvenshinii fi chaartara tokkummaa mootummootaatti hojjetoonni tokkummaa mootummootaa gaafatamuu fi qabamuurraa ooluuf mirga qabu jedha. Haala akkasiin namoota jaarmayichaaf hojjetan baasuun kan danda'amu biyya tokkoo fi biyya kabiraa gidduutti jedha tokkummaan mootummootaa.
mootummaan federaalaa kan Itiyoophiyaa TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay waliin walitti bu'iinsa hidhannoo keessa ega seenee waggaa guutuuf yeroo dhiyaate kanatti mootummaan qofaasaa dhukaasa dhaabiinsa labsuun loltoota isaa baatii waxabajjii keessa Tigraay keessaa baasee ture. Garuu walitti bu'iinsi kun yeroo ammaa naannolee ollaa ta'an kan Afaariif kan Amaaraatti babal'atee jira. Uummata miliyoona 6 ka bulchiisa naannoo Tigraay keessa jiraatu keessaa jedha tokkummaan mootummootaa kanneen miliyoona 5.2 ta'an gargaarsa nyaataa kan sadarkaa adda addaa isaan barbaachisa. 400,000 caalaan haala beela fakkaatu keessa jiraataa ka jiran yoo ta'u kanneen biroo uummanni miliyoona 1.8 qarqara afaan beelaarra jiru jedheera. Jaarmiyaa tokkummaa mootummootaa akka ta'e sagantaa nyaata addunyaa kibxata kaleessaa akka gabaasetti uummata walitti bu'iinsaan gaaga'aman kanneen bulchiisa naannoo Afaariif Amaaraa keessaaf gargaarsa nyaataa marsaa duraa raabsee xumuree jira. Gabaasaaleen mirkanii hin qabne ka Tigraay Afaarii fi bulchiisa naannoo Amaaraa irraa argaman akka jedhanitti jedha sagantaa nyaata addunyaa wabii nyaataa dhabuun dabalaa ka jiru yoo ta'u kunis maatiiwwan manneenii fi qe'ee isaanii dhiisanii dheessuu isaaniin ta'uu dubbi himaan tokkummaa mootummootaa Steefan Juurik oduu gabaasotaaf ibsanii jiru. Tokkummaan mootummootaa baatileef ibsaa akka turetti uummata Tigraay dhaqqabuuf rakkoon isa mudatee jira. Gaaffii gargaarsaa dabalataa jiru guutuuf guyyaa guyyaan konkolaataan fe'umsaa gargaarsa fe'an 100tu barbaachisa. Garuu walakkaa baatii adoolessaa kaasee Tigraay akka seenan kan eehamameef konkolaataa 637 qofa. Hanqinni boba'aaf maallaqaas akka jiru ibsee jira. Roobii darbe aangawaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Maartin Griffith akka jedhanitti walitti bu'iinsa baatilee 11 boodaa fi ibsamuu baatus baatilee 3f mootummaan karaa cufuusaan kan ka'e rakkoon gargaarsa dhala namaa kan Tigraay keessaa to'annaan ala ta'aa jira jedhan. Griffiths Associated Press waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin rakkoo gargaarsa dhala namaa iddoo sana jiru sammuu keenya keessatti waan uume qaba. Sababaa hojjetoonni gargaarsaa waan barbaachisu ga'aa akka hin geessine dhorkamaniif jecha sibiilonni beela'aa jiru jedhan. Kun dubbatamee guyyaatti aanu mootummaan Itiyoophiyaa aangawoota sadarkaa olaanaa kan tokkummaa mootummootaa 7 biyya isaa keessaa akka baasu beeksise.